dhabamtiin sin jee bara dhugumaa sin jaabeef aboo haqarraa fagaanne dhugarraa fagaanne wal sossobaa waliin jirraa bar fakkeeffataa jirraa bar dhugatti gad deebi'a rabbiin dhugaa jaalata rabbiin warra dhugaa qabuuf tumsaammaas walii gallaami rabbii haa sodaannu haasawaa keenya keessatti hojii teenya keessatti ha aangoo qabdus ha beekamtii qabdus ha dandeetti adda addaa rabbii si kanneessa rabbuma sodaadhuti rabbuma sodaadhu ni milkooyta waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja baalama rabbitti namni rabbii dhugaadhaan sodaate rabbiin dhugumatti furmaata gaafa namni furmaata dhabellee fulee karaa inni furmaata ittiin argatee keessaa rakkoo dharraan bahu rabbi isaa taasisa wallah hasbunallahu wa ni'mal wakiil namni rabbii qabe waan dhabuun qabu namni rabbii qabate waan dhabeen qabu nama rabbii dhabeetu waan fedhe soo qabaatellee dhabaata namaati rabbuma qabadhu gandummaan qabatin gosummaan qabatin shanyummaan qabatin tana keessaa bee machii gandummaa fi gosummaa keessaa bee dhugaa qabadhu mee salawaata buusigaa guyyaan jummaa dharra namni takkanarratti salawaata buusee jira rasul sallam rabbiin marraa kudhan isarratti nagaa fi rahmata buusee jedhuba sallu ala khatamil anbiya'i wal mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بريدا أكا نمني حاسوا خينا خنا نم برجاجي سني في نم ربشنف كومنتي اللي في الراشوفني مي ودوءا إيمانا إسنت حاسوا مي ربي أوغا nuha agarsiisu dhugaa nutti mul'ise dhugaa nuha dubbisu dhugaa jalallee warra nuha taasisu warra baaxila dogoggora soba dharatti beekee dharatti rabbi isaan dhara ta'uu beeksise dhararraa tiifamu rabbi nuha godhu rabbi nagaa nuha baasu اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا ربي الربخ يا خنا اللي نالافسي dhugaa dubbatu dhugaa qonnamu qalbii tiyya waanyoo fi jibbaa fi hamtuu fi tuffii fi if guddisu raa ya rabbi na qulqulleessi الربخ يخنا قرتي بنينا فتانا وري خارا نمني نرى هبتي وقاسا أن اللي دبدو يا ربي نتاسيس ربي اشرح لي صدري قومتيتنا اللي يا ربي نابني وبديان خنيا والبادة والجالة ور قومنا بني يجنبر ركو بل لو هند خيستي والبادة دنده ولي أبسو دنده كلتين وبديان خنيا ونداموف ربي القرآن خيستي وجعلنا بعضكم لبعض فتنة تصبرون جاء إسنين خون ولي في قرين خيستني في بر مكرتي لا فتنا هذا ما عرف ولي في صبر رضا ربي سبحانه وتعالى ما ولي صبر دوران درسه دورة حاسوخ يجل كمون درتي حاسوخ يوني جل كمون جلوان كو بليان كو نموني دبين لغاتي في سياسة وللرامة خم تجرتو ميتي قوتس قباوة خشف جاء لغا في سياسة الدبا فدا ولي قلامي سياسة في لغا الدبا فدا نمني dhugaa haasawuun yeroo gargari siyaasuma si fakkaatte akkuma siyaasaa sanitti atilleen sobuun filatin siyaasaan hundinuu sobaasii miti siyaasaan hundinuu dhugaasii miti dhugaan immoo siyaasaa ta'uu dandeessu kana beeki dhugaan siyaasaa hogganti malee siyaasaan dhugaan hoggantu dhugaan dhugaadha kanaaf ijoolleen teenya machii dhugaa fi siyaasaa addaan baafachuu dhaburraa xiqqoo if duuba deebi'a tasgabbaa waa dubbisa waa dhaggeeffadha waan barbaadan qofaas hin dhaggeeffatina sammuu bilchiinsa waan dhageehu hin barbaanne dhaggeeffachuutillee rabbi isin yaakan waa baradha namoota kallattii tokko karaa ati jaalattu qofa deemu qofa hin dhaggeeffatin nama yaada sirraa faallaa qabus dhaggeeffadhu yaani sun yoo si ta'e rabbi bar la'allakum ta'qiluun la'allakum tatafakkaruun أفلا تعقلون سمالي في جاني مالي في انتقل مالي فان هو بالنجابر إذا المرء له فكرة ففي كل شيء له عبرة لم يكن أسوسا مكاباتي وانتي دبتمو وانتي هجتمو هندينو إرقاك أبا وانتي إرقام لي دبتمو هجم تقول لي ننجرو وما ربيتون إرقاك أبدي سمي في دج ربي أميتون إرقاك أبدي أنا في أتين خون أمام سخين خيستي خان فنيان ديريسي خان فنيان قبابسي خان قراتش قري خان ديما قري خان غندا قوسا adda addarraa ganda addarraa nu godhuun kun ergaa mataa isii qabdi khanaafu sammuu bilkinsaa waa hubadhaame mee tasgabbaawa mee a'uudhu billaahi minash shaayxaanii warrummaan as dhuftanuu mee osoo waa takka illee hin jeemee dura sheexaana ofirraa naaraa mee tasgabbaawa mee dhiyoo tana sooshaal miidiyaan keenya kuni akumatti namni dubbii dhugaa laaluu fi dhugaa xiinxaluu dhiisee dhaggeeffatee hubatuu dhiisee dhaggeeffatee maaliin ja'aa jechuu eegale namni زمان سان كيسر وفني بار
namni waan argamuu fi waan dubbatamuu fi waan hojjetamu xiinxaluu dhiisee hubatee wanni kun bu'aa qabaa fi miidhaa qabaa madaalii irra kaa'ee miizaana godhee waan san hubatee yoo bu'aa ta'e bu'aa irraa buufatee yoo dogoggora ta'e dogoggora san irraa gorfamee deemuu lakkiseeti maalumaan ja'aa yoo Abiyyi waaje ani deebisa akkamiin kannaa yoo Jawaar je an deebisa akkamiin kannaa yoo Jaalmarroo waaje an deebisa akkamiin kannaa bakka dubbiin deebisaa taate deebisa ba deebisa yaa akhi waa dhaggeeffadha hubachuudhaaf afaan irratti dubbii namaaf deebisuuf beekamtii argatuuf laayikii fi sheerii barbaada waanuma dubbatamee fi waanuma haasawamee fi waanuma hojjetame hundaaf kadura gartee dubbatee laxxafeetuma akka yaa akhi dhaloota bubbeen ta'inaa jarana dhaloota bubbeen ta'inaa dhaloota laayikumaa fi sheeringiin macheesteen ta'inaa jarana mee dhaggeeffadhu tasgabbaawaa waliigallaami qeeqaa dhiyoo tanaa obbo Juwaar Muhammad qeeqa dhiheesse duulaa fi komii fi duulallee adda baafachuu dadhabe gariin namaa okay bar namni nama kiyyaaf wal komataa bar Juwaar Muhammad Oromoo Abiyyiin Oromoodha gaafa machaayinee egaa aarree daangaa dabarree Oromumaallee walirraa mulqee jira barra zaman akkasii qabna lakki akkasii miti mee machii keessaa baanu mee sammuu tasgabbiin waa haxiin xallu Juwaar Muhammad maal dubbate dhiyoo tana adeero obboleessa isaati Abiyyi Muhammad obboleessa isaati Oromoodha aboo Oromoon akka Oromootti yoo kufnes akka Oromootti kufnaa Abiyyitu kufee jedhee namni nu kufnuu fi namni quba nu qabuun jiru Oromootu kufee yoo tolles Oromootu tolee Abiyyiin obboleessa kiyya dhalootaan adda gandaa fi kanaa miti nuti Oromoodha saba tokko biyya tokko walitti qabna lafaa fi lafee takka walitti qabna Abiyyi Muhammad Abiyyi Ahmad jechuun Dr. Abiyyi kabajamoo Dr. Abiyyi akkas maal kun sirna kabajaati kabajamoo Dr. Abiyyi Ahmad waliigalami pirezidaantii Prime Minister Itoophiyaa muummicha ministeera Itoophiyaa akkamsa afaan Oromoo muummicha Itoophiyaa akkam jaanii sabo Prime Minister of Ethiopia okay muummicha muummee Itoophiyaati okay sorry you just have to have fun sometime you don't have to be serious adero take it easy warri youtuberota warri tiktatorota warri kanaan naggaduuf yoo gabbaanii Juwaar qeeqanis yoo Abiyyi qeeqanis maaliif aartan qoysin inaarina bar keessattuu wani nagaddisu warri Ameerikaa jiru warri Awurooppaa jiru hun siyaasa biyya kanaa keessatti maal taate akka mootummaa namni gabbee atti arrabsu akka mootummaa itti waaja'uun mangartanisa akkamii aartansa bar zamana kaabuttaa siyaasaan Itoophiyaa galteef kaabuttaa ni beetami zamana kaabuttaatiif siyaasni Itoophiyaa gale ati akkamii sii galuu dadhabee na dhibe bar mee machii keessaa baha tasgabbaawa arrabaa fi lola keessaa baha amma kaabuttaa seriously dubbii gidaa gargar keessa laaqaa waan akka kitaabul jismii fi kitaabul maal jee aboo kaabuttaa yoo na dhagaa jiraatte ati illee mee afaan arabaa kana keessa makimee afaan Oromoo dubbattu dubbiin si harka waliin laaqamti dhuga ati faniif goota kaabuttaa kun beektaa dur darasaa ture darasaa Sheekh Bashir ture dur Masjid Tawfiq Noorzi irra dhufe amata 10 duraa beekiga gaafa Noorzi jirru Masjid Tawfiq Noorzi jana dhufee kitaaba Nooriin dhaggeeffachaa ture Riyaadus Saalihiin Bulughul Maraam kitaaba hagaachitti dhaggeessan beektaa amma siyaasaa keessatti kitaabul jismii kitaabul baabul akkana jee fayyadama kaabuttaa iisi siyaasaa ta'e xiqqoo yoon silaalu dhiyoo tana siyaasaan ta'e bilchiinsa qabdi ani bar ummata keenya kana zamana kaabuttaa toobatee dhugaa ummata Oromoo barbaada yeroo akkana dubbatu na gammachiisaa beek laal awaan tokkoon amala tokko siyaamu nama tokko gaafa inni dogoggora jirtaa ajannuuni gaafa inni sirra jiru sirra jirtaa jennuuni amma kaabuttaa dhugmaan sinjaa yeroo gargarii namoota silaa hayyuudha beekamtii qaban beekaadha jennee inurra kaabuttaa kun kakaleessa ummanni garii amma gurbaa kana qalee namni dhaggeeffachaan ture dhugaan simaa akka fanii fudhatan dubbiin isaa qoosaa fakkaatti malee bilchiinsa qabdii beeki bilchiinsa qabdii beeki xiinxalii ilaali kaabuttaa namni gargarii dubbii isaa tutuffatee wanni jaa malee akka jookii fakkaatti malee I'm telling you zamana kaabuttaa xiinxalaa siyaasaa Itoophiyaa ta'e keessatti ati ammallee gaddeebitee gandaa fi reesistummaa gandummaa discriminationatti yoo gaddeebitu it's very sad walii galaami warri arra
garaaf bitamee dhugaa hawaasaatiillee dhoosuu barbaadus kaabuttaa irraa baradhaa. Kaabuttaa kaleessa mootummaa kanaaf garaaf ta'e dhugaaf ta'e sobaaf ta'e itti galee mootummaa waliin gaddeebi'ee nu dhawaa ture. Walii gallaame dhiifama goona ibsanillee maaliif namni irra muccacaata borummoo ni sirraawaa. Kun haaluma siyaasa Itoophiyaati. Amma onneen jechuu barbaadu daawwattoota keenya duulaa fi komii addaan haa baafannu. Laallala. Mee muraayaan ifirraa baasaa akka kaabuttaa baanu san gartee kaabuttaa sirraa baaseetiin jira muraaya umayyaatiin. Yaa muraaya tanan feetu jechuudha natti himanii siif baaseetiin jira kaabuttaa. Khalaas inshallah. Laawwaniin sin jechuu barbaadu duulaa fi komii addaa baafannu. Jawaar Muhammad mootummaa Itoophiyaa ni komatee malee ni qeeqee malee ittiin duulle. Kire wanni inni jechaa jiru Jawaar Muhammad aboo dhugaadhaan marii dhugaa rakkoo gartee biyyattii fuudhaaf marii dhugaa osoo ol aantummaa walirratti hin lallisnetti gatteenyee biyya san nagee isiidhaaf mariidhaan haa gaggeeffannu. Haga seebar maaji waan biraa wani jira. Haasasaa guutuu yoo dhaggeeffatte zoro maalitti gala biyyattii san marii dhugaa araaraa marii dhugaa ta dhugaan araara qabdu sanitti gaddeebinee yoo du'arraa oolchine diinagdee isiitis qabeenya isiitis jireenya isiitis yoo barbaaddan marii araaraa kan dhugarratti hundaawe san haa qabaannudha. Period. Waan biraa waan jeen qabu. Maal jeemoo ani dhiibbaa taasiseetiin mootummaa kana gara marii araaraa dhugatti isa fidu barbaadaadha. This is what he said. Jawaar Muhammad waraana qabu. Ani maaliif sodaattan? Maaliif yoo ati dhugarra jiraattee baroonni sodaattu hin jiru bar. Yoo dhugarra hin jiraanne namni tokko maaliif akkana jedhame mee waan kana keessatti akka muraayatti if laalee if madaalee rakkoo tana nin qabaa wanni fudhatte laal checklisti qalama fudhattee laal akkana goota laal akka gootum siima qalama fudhattee checklisti laal akkana goota laal rakkoo diinagdee Itoophiyaan ni qabdi. Okay ni qabdi akkamii furuu dandeenya hayyoota hojjetee si mareetta. Rakkoo nageenyaa Itoophiyaan ni qabdi checklist goota ni qabdi hin qabduun jeen hin sobin saree beetaati dhaabbadhee yeroo takka naawuse. Nama gabaabatti so rakkoolee kana gatta'anii mari'achuu dhiisanii waan biraa gandummaadhaan walirratti ijaaramanii garaaf Itoophiyaa keessa jiru garaaf yuutuubii banatee takkaamoo irra laalu dhugaan siima nama Itoophiyaa keessa taa'ee mootummaa faarsu tokkollee irra laalu maaliif kuni faarsee bulaa dharee walii gallaami. Nama faarsee bulaa wani irra laaltuuf tokkolleen hin jiru. Sirriitti hubadhu. Faarsee bulaa namni irra laalu ofiifuu rakkatee jira. Dogoggora guddaa keessa seena. Kanaaf faarsee bulaa irra laalina. Nama Itoophiyaa keessa taa'ee ati mootummaa komadhuuti jiraadhu jettu atu fayyaan qabdu. Of course akkamii jiraata mootummaa osoo hin faarsinetti? Akkamii jiraata osoo hin sobnetti? Sun beekamuu qabaa jechuudha. Kanaaf Jawaar Muhammadin jechaa jiru rakkoon siyaasaadhaa waraanatti biyyattii galchite furamuu qabdi. Kana period. Rakkoon siyaasaadhaa waraanatti Itoophiyaa guutuu sabaa sablammoota Itoophiyaa waraanatti galchite furamuu qabdi jechaa jira. Waan biraa sin jiru lolaan sibbanaa sin jenne lolli haa dhaabbatu jechaa jira Itoophiyaa. Mootummaa fi sabaa sablammoota jidduu lolli haa dhaabbatu jechaa jira kana. Hawaasni Itoophiyaadhaa sabaa sablammoonni haqaan walqixxummaadhaan biyya san keessatti haqaa fi walqixxummaadhaan haa jiraatudha. That's the message. Walii gallaami. Kanaaf qeeqa hin jibbinaa.
waliigalaami amaloota gawwaa keessaa yeroonii fi hayyoonni dubbatan gawwaan qeeqa jibbaa jaan hanqina isaa san nama itti himu san hanqina isaa tolfachuu dhiisee nama hanqina isaa itti himu san dhabamsiisuu fi ajjeesuu barbaade jaan kana rakkoon Itoophiyaan duratti wanni deemuu dadhabdeef hanqina ofii san sirreeffaturra nama hanqina ofii ati qabdu siyaadachiisan ajjeesuu fi dhabamsiisutu irra isa laaffata kuni amaloota gawwaati sirriidhaa miti dhugaan hawaasaa gandan qabdu dhugaan hawaasaa sabaa sabnamoota hin qabdu waliigalaami dhugaa zamana duriis bar waanuma jiru kun namoonni jallaa ta'us diriiraa ta'us garee qaba dhugaa laakiin jara keenya ani keessattuu namoonni qaala Allahu wa qaala Rasuulullah sallallahu alaihi wasallam jedhe keessattuu warri nuti sheekootiidha darasaadhaaf hin jettan warroottan amantii bareedduu tana rabbi isin badhaase ergamtoo miseensa ergamaa nabi Muhammad sallallahu alaihi rabbi isin godhe jarana gandaaf hin butamina zaranyaan tahina tabaqaa gandaan tahina tabaqaa gandaan tahina tabaqaa zaranyaan tahina dhugaadhaaf dhaabbadha dhugaa waliin jiraadha dhugaatu muhoota waliigalaami Jawaar Mohammad qeeqa akka barbaadanitti Abiy Mohammad qeeqa akka barbaadanitti garuu gandaaf jecha hin qeeqina dhugaaf jecha qeeqa waliigala duulaa fi koomis adda baafadha qeeqa constructive criticism qeeqa waa wayyeessuuf waa sirreessuudhaaf qeeqa abbaa feetan qeeqa rabbii fi rasuul alayhi salatu wasallam hin qeeqinaa malee yaa waylakum rabbii fi rasuul qeeqinaan haala jetti buuta ni qaxxaamta ni qeeqa jettee qaxxaamta kanaaf duulaa fi komii adda baafadha qeeqaa fi arrabsuu adda baafadha Jawaar Mohammad Abiyyi komate of course mootummaa namni komatuma qabaawu yoontaa mootummaan hoggayyuu haqarraan jirattiif qoba qaba yoo namni si dubbatu hin jiraanne yoo namni si gorsu hin jiraanne rakkoo guddaa keessa seenta kanaafuu qeeqaa sin jibbinaa qeeqa saniin cinaacha dadhabaa keessan sirreeffadha mootummaadhaaf hundi dhaabnuti waliigalaami nama dhugaa isinitti himee qeeqa isinitti kaasu hin jibbina qeeqa isaa san furadha yoo badii qabaattan yoo dogoggora qabaattan yoo mucuca qabaattan sirreeffadha waliigalaami harka dhibbarraa wanti Jawaar Mohammad jedhe suni harka dhibbarraa harki 90 nu laalchisa harki 80 nu laalchisa harki 50 nu laalchisa harki 10 nu laalchisa jettanii xiinxaluu qabdan akkasitti adda baasa guutumaa guututti qeeqa isaa san bahar zulumaatitti hin darbina anaa ganaa sin gaama maaliif amaloota gawwaa keessaa gawwaan qeeqa jibba faaruu jaalata dakkaama goonni isaa hanqina dadhabina isaa san sirreeffaturra nama dadhabina isaa isatti mul'isa san dhabamsiisuu barbaada kun amaloota gawwaati ree machii gandaa keessaa gandummaa keessaa is baha Jawaar Mohammad khagartee ganda isatti isa yaammatus gandummaa isaatiif isa qonqabu Abiyyiin gandummaadhaaf ka isin isa lakkaawwattanis gandummaadhaaf isin qonqabu kana sirriitti hubadhu maffaxaren maa yoo qabne dhalachuu keetuun beeku warri siyaasaa jiru warri siyaasaa hogganu kun amantii isin qabu beeki nama rabbiin rahmata godheef malee maaliif arraan tan akkasi boru akkasi garuu waan isaan ja'anii fi dubbatan keessatti ati dhugaa yoo argatte dhugaa qofa irraa fudhadhu bakka dogoggora garte sirreeffachaa deema Jawaar Mohammad maaliif dilaarraan dubbatini jette siimee jira inni maaliif dilaarraan dubbatini siimee jira bara laal hayyuun aqalli namaa yerootti dubbatu beeka akka tati dubbatu beeka bakka itti dubbatu beeka eenyutti akka dubbatu beeka maaliif akka dubbatu beeka Jawaar Mohammad manguddoo dhagee isaatiif galatoomii jennaan personally ammaan tana dhiisii waanuma Itoophiyaa kana dhiisii jaaniin manguddoonni mee irraa dhaabbadhu jaaniin haa toltu haa baddu hiree kanniifi jaan hiree kanne mee waggoota haga mootummaan aangootti dhufe kana waan tolerra waan badeetu irra guddaadha moo
waan badeetu irra guddaa. Waan badeerra waan toleetu irra guddaa moo waan toleetu irra guddaa. Kan if gaafadhotummaan. Akkasitti yaada. Gabaabatti Jawaaronni jechaa jiru. Dhugaan uummataa haqaa fi ifaan iftoominaan haa hojjetamtu. Biitii sun duratti deemuudhaaf iftoominaan mootummaan kaayyoo fi karoora qabu iftoominaan ummata duratti haa oofudha. Guddaan tokko saniifuugaa diddaa dhiisaatii jallina dhiisaatii qeeqa jiru kana sirritti gattaatii dhaggeeffadhaan isin jaa. Maaliif akkuma jaamutti gaa ilmi namaa kun hedduu beeta diddaadha jaalata. Osoollee dogoggorallee jiraate amala ilma namarraa. Yaani rabbiilleen akkasuma jaabarra gariin namaa jaa. Diddaa hedduu diddaa jaalate jee osoo dogoggorallee jiraate mormii tana fedha. Mormiillee guddata harka kennuun fedhu. Waliigalaa miti. Yoo waan biraa dadhabe mormachaatu moola. Kanaaf san keessaa baha ijaan dhagahuu dhiisaa gurraan dhaggeeffadhaa sammuudhaan immoo hubadhaa. Ijaan dhaggeeffachuu keessaa baha jaran gurraan laaluu keessaa baha. Namni ijaan dhaggeeffachuu eegalee gurraan laaluu eegalee rakkoo guddaa keessa seenaa beeki. Ijaan laali sammuudhaan xiinxalii lapheedhaan hubadhu dhugaa filadhu. Gurraan ni dhaggeeffatan malee gurraan hin laalan. Rakkoo guddaa keessa seentaa ijaan laaliitii hubadhu malee ijaan hin dhaggeeffatin. Kanan siidhaamuu barbaada jechuudha. Kana keessaa bahuu qabda. Kun amaloota irra fokkootaadha jechuudha. Irraa mahayyitti waliin dhaamuu barbaadu hojii qulqulluu fi dhugaa qabdu mootummaan kun hojjetee yoo milkaa'uu barbaade iftoominaa fi kallattii sirriidha karaa haqaa qabatee karaa sanirratti biyya tana duratti deemsisu qofa. Irraan deebi'a. Mootummaan biyya tana du'arraa olchee dhabarraa olchee dhukkubarraa olchee waanyoorraa olchee gandummaa fi gosumarraa olchuu yoo barbaade haqaan dhugaa qabatee hojii dhugaa kallattiidhaan iftoominaan jechuu yoo milkaa'uu barbaade kallattii sirrii qabate karaa haqaa jechuu iftoominaan ummata akkasitti du'arraa baraaruu danda'u qaba jechuu. Akkuma jaamu yoo qeeqaa argamaa jirus waraana achii fi asii fi achiin xixiqqaa jiru kanaas yoo tuffachaa deeme akka sareetta. Sareen jaan Oromoon gizee mammaakee dubbatu sareen kun gogaa guddaa qaba. Sareen rifeensa guddaa qaba. Garuu tafkii fi injiree qaama isaa keessa seentee xiqqoon isa nyaattee isa ajjeestuu jira beeki. Saree guddaa kan. Kanaaf waraana xixiqqaa bosona adda addaa keessa dhokatee ala jiru san maaltutu ala isa geesse maaliif gabbahee teenya qofaa nuti qofaatu haqarra jira jechuu keessaa bahee okay haqa kana akkaataan ummanni biraa itti ilaalutu jira. Hawaasni akkaataa itti waa xiinxaluutu jira. Karaan sirriidhaa karaa walooti malee karaa kiyya qofaa miti. Sabaa sablammootaas waraana adda addaa bosona adda addaa Itoophiyaa fi Oromiyaa guutuu keessatti facee jiru kana hoggantoota isaanii waltajjii nagayaa araaraa marii taasisee maal barbaaddan maal dhabdanii bosona seentan maal rakkoon teessan je'ee yoonii fi garaa bal'atee qoma jabduudhaan waa baadhachuu dandeessun balbala isaa harrabanee fi dirree siyaasaa dhiphisuu lakkisee dirree siyaasaa yoo bal'isee marii taasise malee akkuma sareen osoo gogaa guddaa qabdu osoo rifeensa guddaa qabdu tafkii fi injireen xixiqqoon tun gogaa guddaa san nyaattee fixxee saree dhukkubaa fi du'aaf saaxiltetti mootummaan Itoophiyaa kun akkanumatti waraanni ganda hunda keessaa osoo itti dhalatu sabaa sablammoota keessaa osoo itti dhalatu kaan osoo du'uu kaan osoo jiraatu kaan osoo dhalatu boodarra mootummaa kana nyaatee akka Bashaar al-Asad Asad al-Bashaar jettaniin maqaa isaatu sirriitti hin beekan. Bashaar al-Asad la'natullaahi ala adh-dhaalimiin akka sanatti nyaadhamee boodarra guyyaa kaan
xayyaaruma isaan deemu sanuu gaaza itti naqatullee dadhabee halaakamee dirree irratti saaxilamee akka Saddam Hussein sanitti ajjechaan hamaan isa saaxiluu danda'a. Kana irraa baraaruudhaaf dubbanamti. Dhugumaan sin jaa. Kanaafuu machii gandummaa keessaa baha. Machii siyaasaa keessaa baha. Dhugaa hawaasaa laala. Dhugaa filadha. Dhugaa waliin dhaabbadha. Kana isidhaan warbaanna. Yuutuubaroonni, tiktaakeroonni yoo dubbiin isiniif hin galin callisuu filadha. Yoon ta'an immoo sababaa gandummaatiif jettanii sababaa siyaasaa fokkottuu jettanii dhugaa ummataa hin sharafina. Dhugaa ummataa callaa fi sharafa adda addaatti gootanii ummatan burjaajistan hin jallisina. Jawaar Mohaammed ifaa fi bilisaan wanni ni jechaa jiru mootummaa irratti komii dhiyeesse, qeeqa dhiyeesse. Qeeqni isaa kun sirriidha moo sirriin miti? Sammuu dhugaa barbaadduun, qalbii dhugaa barbaadduun mootummaan gattaa'ee mari'atee qeeqni kun dhugaadha ni jira moo hin jiru? Komiin kun ni jira moo hin jiru? Sammuu cufatee osoo hin taane sammuu banaadhaan, tasgabbiidhaan, miira keessaa ba'ee aqliidhaan yaaduu danda'uu qaba. Garaadhaan yaaduu dhiisee sammuudhaan yaaduu danda'u. Akka agartee Profeesar Maraaraan jedhutti hawaasni keenya maal jeessa boo garaan bilisoomeeti sammuun bilisoomuu dadhabee jee moo sammuun bilisoomuu dadhabee garaan bilisoomee jee akkas ta'uu hin qabu. Naasirrees yoon tokko garee jiraadde sammuu bilisaatiin ifaa fi bilisummaadhaan ifaa fi bilisaan jechuu ummanni keenya rakkoo akkam keessa jira, maaltu nutti as deemaa jira, maal keessa dabarree haala kam keessaan as geenye akkamitti kana keessa dabarree rakkoo tana injifannee biititun du'arraa oltee dhabarraa oltee dhibeerraa oltee sabaa sablamoonni biyya san keessatti kabajaan rakkoon jiru ati ganda keessaa mandara keessaa bahuu dadhabde bara. Nuti baroonni jechaa jiru Itoophiyaa miti Afrikaa nu dhiphattee jechaa jirra. Ati immoo ganduma kiyya jechaa jirta bara. Jarana warri gandaa fi gosummaa si macheesse bahi kana keessaa. Ani akkamittiif xiqqeessita gandattiif deebisteeti. Ay gandii keessi xiqqaatee Itoophiyaan gudduun si xiqqaatee Afrikaanuu si xiqqaatee akka addunyaa yaaduu qabde jeetiin amanan. Baha gandaa fi gosummaa fi shanyummaa keessaa. Mootummaan yoo qeeqame gandaa miti ka qeeqame. Mootummaan yoo qeeqame gosaa miti ka qeeqame. Kaafaa'oon yoo qeeqame gandaa fi gosummaa miti ka qeeqame. Kaafaa'oon qeeqamuu qaba. Aabaa'oon qeeqamuu qaba. Waboon qeeqamuu qaba. Opiidiyoon qeeqamuu qabdi. Biltsiginnaan qeeqamuu qabdi. Sheeyini qeesileen qeeqamuu qaba. Hay rabbii qofa kan qeeqamne nabiyyoota rabbiiti alayhi wassalaatu wassalaam kan qeeqamne jarana. Rabbii fi rasuul gaditti namni hundi qeeqamee komiin irra dhiyaatee komii san akkamittiin sirreeffadha jeessi if sirreessuu qaba malee nama isa qeeqee dhabamsiisuudhaaf enerjii fixatuu hin qabu. Biitii ammaas lolaa fi waraanaan miti keeysiin ijaaramtu. Biitii mariidhaan ijaaramti. Waloodhaan ijaaramti. Akkuma ja'amu biitii gartee lolaan diigamte deebisanii walitti deebisanii suphuun nama dhiba. Biitii immoo mariidhaan yoollee jiraachisuu dadhaban mariidhaan ifraa diigan bakka biyya tana jiisnee haariyaan diignee haariyaan jaarrajaan haariyaan jaaruun nama dhibu. Biitii immoo lolaan raafamtee, lolaan diramtee, lolaan ajjeefamtee diigamte deebitee biyya ta'uu nama dhiba. Suuriyaa laale, Liibiyaa laale. Lola dadhabnee jira dhumaa siimaa. Gatii lolatti kafalullee hin qabnu. Ana akkasumas sidhama. Kanaaf jara nammachaawinaa dharaa fi dhugaa adda baafadhaa. Jawaar Mohaammed waraanan qabu. Maakkana sodaatta sarabbii makkana sodaanne qoyisina. Way. Gurbaa ijarraa illee hambisaa baarakallaahu. Allahumma baarik lahu zid lahu jaan. Waan yoo keessaas baha. Bar akka Afrikatti itti gammaduu qabdanii bar. Jawaar Mohaammed barboo akka Oromootti, akka Oromiyaatti, akka Itoophiyaatti, akka Afrikatti baga nurraa dhalatee jechuu qabdanii bar. Yoo dogoggorees bar dhaabbadhuu jechuu dandeessanii ni bar kiyyaan mootummaan qabu bar. Jawaar Mohaammed bar itti qala'u gootee bar aboo bakka kanaa dogoggore jettee irraa dhaabbadhuu jechuu dandeessan bar.
Jawaar Mohaammed akka sodaattan kanaa miti barra. Dhugaa ilmi namaa namni hedduu dubbatu dogoggora ni mucucaata ni dogoggora rabbii qofaatu dogoggorre. Kana beekaa Jawaar Mohaammed rabbiidhaa miti. Wanni ni jee hundinuu waan kitaaba rabbii fi rasuulii miti. Dogoggorri keessa ni jira. Haqni keessa ni jira. Dogoggora sarra moo haqaatu irra guddaadha moo jee itti ilaali. Walii gallaami.